nagabde jalatti nagabde cimsite nagabde cimsite nagabde Tato Magdas Mallase Jambo jote mo senitti fakkatina dhiiro maqaa taayitilii sirba artist Magdas Mallase kan ishee waggaa lama dura sirbitetu Jambo jedha ture Jambo jedha mee sirba kana si yaadachiisuuf naannoo daqiiqaa tokkoof sekendii 35 irraa kaaseen waa xiqqoo sin dhaggeeffachiisa. Egamaa jetti booranni gamaas kan keenya kan gamanaas kan keenya gidduu gala bakka seenaa sololoratti wal geenya jetti Magdas jechuudha. Egaa sololoon bakka kamiiti boorana keessa bakka kamiiti jettanii akkasin nan gaafanne abdiin qabaa bakka seenaa sololoratti wal geenya booranni gamaas kan keenya booranni gamanaas kan keenya jettee sirba kana keessatti waan sadii agarsiiste turte waan sadii keessaa inni jalqabaa uummata keenya booranaa kan godina booranaa keessatti argaman ummata keenya Booranaa kan naannoo Keenyaa keessatti argamanii fi ummata Keenyaa waa'ee ummata Keenyaa kan walitti hidhu sirbame jechuudha. Sirbi kun kan sirbame afaan lamaanii afaan Kiswaahilii fi afaan Keenyaatiin jechuudha fi afaan Oromootiin sirbame jechuudha. Sirbi kun kan sirbame waggaa lama dura walaloo sirba kanaa kan Jaamboo kanaa kan barreesse artist Simee Tufaati. Artist Simee Tufaa kana hundi keenya beekna jedhee yaada nama walaloo fi yeedaloo afaan Oromoo barreessituun beekamudha. Yoo xiqqaate sirboota 320 ol walaloo akka barreessetu himamaa fi jechuudha artist Simee Tufaan kuni. As dhiyeenya kana immoo Magdas Mallasee sirba biraa qabattee dhiyaattee turte. Yaa mootii sirba jedhu sirba jaalalaa kan biraa tokko qabattee as baatetti sirba sana kan reakshinii irratti hojjedhu karaa komentii gaaffii na gaafatame jennaanan as ba'ee kanaaf reakshinii irratti hojjedhu sirba haarawaa bareedaa kana jettanii warri yaadanaa kennitanii guddaa galatoomaa isin jechuun barbaada. Gaaffii hordoftoota kiyyaa kabajuutiin anillee reakshinii sirba Magdas Mallasee haarawaa kan yaa mootii jedhu irratti reakshinii jechuuf as ba'ee jechuudha. Mee gara sirba sanaatti haasofnume. Naahum record irratti gadhiifame jechuudha sirbi kuni. Waa bakki kun baay'ee bareedu. Waan kun dirree istiideemii bareedaan fakkaatu istiideemii wayii fakkaata jechuudha yeroo akkatti ilaaltanii garuu waan sun akkas miti waan suni shankoraadha jechuudha. Bird's eye viewtiin kee yookiin immoo samiirraatii gadi kaasanii jechuudha kaameraan samiirraa gadi waraabe yookiin immoo bird's eye viewtiin waraabame jechuudha. Samiirraa gadi waan waraabameef waan biraa fakkaata dirree wayii fakkaata yookiin immoo istiideemii wayii nutti fakkaata malee shankoraadha jechuudha. Fuulduratti kan argitan ta'a. I hope bakki kuni bakkuma warshaan sukkaaraa yookiin immoo bakka sukkaaritti hojjetamu natti fakkaata. Kan finco'aa ta'uu danda'a yookiin warshaa sukkaaraa dhidheessaa ta'uu danda'a yookiin warshaa sukkaaraa wanjiifaa ta'uu danda'a jedhee yaadama. Warreen bakka kana beektan komentii irratti nu barreessuu dandeessu. Magdas gaarii ishee uffattee deemti. Namatti tola kabaja fardaaf qabdu argisiisti asitti gaarii harreetiin deemsaa jirti. Fardaan harkisaa jirtu Oromoon egaa harreetti fe'ata malee fardatti hin fe'atu. Farda yaabbataa ittiin lola ittiin garmaama malee farda gaariin harkisiisu. Galana gaarumsaallee akka fardi gaariin harkisne sirbee ture. Kanaaf isheen illee kunoo gaarii harreetiin bashannanaa jirti. Waara biiruufullee bareeddin talli kun. Ija hamtuurraa si hambisu jaamtu miti ija lammiirraa si hambisu. Ela shonkoraan inni jedhe kunoo argitanii ol fagaatanii samiirraa waan kaasanii fi dirree wayii fakkaata sila. Sirriitti hin beeksisu jechuudha akka shonkoraa ta'e. Inni kun immoo saayikiliitiin bashannanaa jira. Yaa mootii jaalala sabab jiruu kiyya. Abbaan carroome egaa abaaboo kana fudhata. Qarreen carroomte. Abaaboo kana fudhatti dargaggeessi kun akka dhaabbattee egaa jira. Mee background kan laalame bakki kun bakka yeroo darbee artistiin keenya artistii Faayoo Mootii itti sirbitan fakkaatu mee gabbarree haafu jettee bakka isheen itti sirbitan itti fakkaata. Baargamoon kuni background isaa maal itti fakkaateera. Bareedu uffanni ishee. Amazing. Callee bichaadha kun as kanarra argitanii namatti tola baay'ee namatti tola. Waan isheen mataarra barattetti illee baay'ee namatti tola. Isheen illee bareedduu wayiiti. Nagabdee jaalatti nagabdee jaalate nagabdee
Wah, waan Oromiyaa kana ajaa'ibuma mee ilaalame bakki kun baay'ee namatti tolu dhiiroo. Baay'ee bareeda, baay'ee namatti tola. Asii garuu gaarii kanatti ittiin baay'anne jarri kun isheen akka diraayiveriitti yookiin immoo akka ooftutti oofaa jirti gaarii kana. Karaa bitaaf karaa mirgaa immoo kaappiloonni lama ta'anii yookiin immoo hiriyoonni lama ta'anii taa'aa jiru. Ittiin baay'anne jarri kun harroota kanatti. Itti baay'atanii harree dhudhuufsaa waan deeman natti fakkaata. Immoo harreen kan isheen uumamte ba'aaf jedhaniitu. Kanaafuu ta'uun oolu harreen maal jette jedhanii gaara nuti irratti hin dhuufne tokkollee hin jiru jette jedhu harreen illee. Shonkoraa kan ilaalaa kun shonkoraa kanatti qofforaa jira namichi kuni. Si arguu malee olmaan natti ta'ulee. Asii kunoo bulloo harkistee deemaa jirti. Bulloo. Waan bulloo kana gabaran nu maraachaa jira. Bulloo harkistee deemaa jirti. Bulloo manatti fakkaata fardi kun yoon dogoggoruu baadhee. Maal jennaan kun adda isaarra booqaadha. Fardichi diimaadha. Garuu koorichaan farda kanaa kuni seeraan natti argamu baatus koorichaan kuni waa qabdi. Otoo yaabbattee irra dansaa na fakkaata bulloo kana moo bakka tun mijatuuf ta'a kan isheen irraa buutee harkistee deemaa jirtu. Naasee tokko foruutti kunoo yaadaan intala bira jira. Shonkoraan kun baay'ee yabbifamee facaafameera argitanii simbirruu keessan darbitu baay'ee yabbuudha. Na yaaminan dhufaa anin turu sirra. Asitti marga hamaa jira yookiin okaa yookiin kaloo hamaa jira namichi kuni. Editingidha moo dhiiroo moo yeroo aduun seentudha wanti kuni. Waan akka yeroo aduun seentu naannoo sa'aatii 12 wayii fakkaata. Nayaami nan dhufaa jetti kanaaf qeerroon Oromoo gaa yoo qarreen nayaami nan dhufaa yoo isin jettu heloo jettee bilbiltee yaamuu qabda waamuu qabda malee garaatti jabaachuun kun egaa dansaa natti fakkaatu. Okaa inni sila haame sun yookiin kaloo inni sila haame akkatti baadhee deemaa jira. Fardaaf haa ta'u harreef haa ta'u beeku. Kunoo gasaanii asitti buusteeti isaan bosona keessatti wal fudhatanii badaa jiru. Isheen egaa gara fuulduraatti isheen illee jaalallee ishee barbaacha deemaa jirti. Anaanaa dhukkubsu otoo siin jiru hin dhukkubsattu jedhiini ka inni dhukkubsachiiste. Jaalalti naqabdee jaalalti naqabdee qeerroon egaa qarree akkasii isiniif haalaatu isiniin jechuun barbaada kun akkasitti mataasaa kana bilaafii jirti. Wow, amazing. Mee ilaalame bakki kunillee baay'ee miidhaga kan silaarramuu kun immoo baay'ee namatti tola. Gamaaf gamanaan shonkoraa jira. Bishaan wayiillee jirti. Karaan guddaa immoo karaa konkolaataa deemsuu danda'u immoo hin jira jechuudha. Bakka bareedaadha, bakka miidhagaadha. Otoo shonkoraa san argine ta'e kunillee shonkoraan fakkaata. Samii keessa baay'ee ol fageessanii kaameraa waa waraabaniif kan inni shonkoraa fakkaachaa hin jirre. Shagoye. Dargaggeessi kun ilaalaa akkanaan hin jenne malee intalittii kana baay'ee namatti tolti, baay'ee bareeddi, baay'ee jaalladheera. Jaalladheeroon jedhamu ofii koof miti sumaafan jaalladhe dhiiroo. Mucichillee waan isaaf hin qabu. Asirratti osoo ishee ilaalaa jiru karaa cinaatiin kun directing jedhee Leencoo Fiqiruu jedha. Baay'ee sirba Leencoo Fiqiruu direct godhu tokko
tokkollee kan fokkisu hin jiru. Dargaggeessi Leencoo Fiqiruu kun sirba baay'ee daareetti gochuu kana baay'ee danda'a. Akka amansiisaa ifaafaa kana baay'ee danda'a jechuudha dargaggeessi kuni. Mee uffata ishee ilaalame waa dhugaa baay'ee bareeda. Isheettillee baay'ee itti bareedeera Magdiittillee namatti hin tolu. Uffanni Oromoo kun baay'ee fagaachaa jira. Sirbisaas baay'ee fagaachaa jira. Atuji galgala iji keeni keebsa akka dudirama kofi keeni kola jalali kyakdama miyawa miyawa. Yaala wal argatan egaa akkasittiin harka kiyya qabadhu jechaa turte isheen harka maal qabatan kunoo kunoo salgii ishee qabatee deemaa jiran nammateeti. Tabani 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 taban jajjabi. Baay'ee bakka baay'ee jaaladheera. Maaf jaalatte yoo naan jettanii sirbi kun sirba jaalalaati. Jaalalli mi'aawaadha. Shonkoraan mi'aawaadha. Kanaaf jaalalaaf shonkoraan walitti dhufeenya ni qabu jedhee yaada lamaanuu dhandhama gaarii qabu warra dhandhame arge jechuudha. Kanaaf sirba bareedaa kana duuba kan jiru kan daareekti godhe eenyudha Leencoo Fiqiruuti. Dandeesseetta Leencoo namatti tola baay'ee. Kana qofa miti walaloo sirba kanaallee kan barreesse nama Simee Tufaati. Akkuma sila isin jechuu yaade Simee Tufaa kun egaa walaloo barreessuutiin baay'ee beekamaadha. Artii Oromoo keessatti nama bakka guddaa qabudha. Nama gahee guddaa taphatedha. Kanaaf Simee Tufaa galatoomi jennaan warri daareekti gootanillee warri edit gootanillee warri bakka filattanillee hundi keessanuu galatoomaa isiniin jennaa. Magdas Mallasee immoo hin badin yeroo biraa sirba akka kanaa sirba maraata akka qabattee dhuftu shakkii tokko qabnu isarraa kana buum jenneerraa namatti tola jenneerraa waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Oraa bula deebana yeroo gaarii qabaadha.